Suufa laal kofoonte suufa jaakitaan kee suufa maal deeyitee akka sanatti jirtameeti. Kana isiniin boodemma. Isiniin wali. Waan tokko waan jennee qabu. Bari waan biraa fakkaata dubartii yoo wartee basibiran kuttu bari. Takala. Akkasuma jime. Waa fata akka ta'e nyaaka zanaaji. Sirikuma. Akkami sirikume? Akka sirikuu. Bizi. Bizi gura. Bizi gura. Aya. Shishi. Shishi. Macuni beka wallahi masyaallah. Shishi yoo shishi. Aya. Hordoftoota keenya akkamitti nagaa fayyaadha. Obboleessi asitti akka qoosatti hojii taphataa jirru kuni obboleessa immoo dhukkubdu anaaf immoo wayiin dalagu jira osoo waraabu maal seetan namni fidoo kana gartan eessumni isaa obboleessi isaa abbaan isaa adiin isaa tarii sammuu dhukkubdee isin jala badee yoo jiraate magaalaa hirnaa keessa jiru. Namoonni sammuu dhukkubee irra baay'een daangaa caanii bakka fagoo dabranii maatiin barbaadanii dhaban. Yeroo baay'ee guutiin namoota daandii gubbaa ol baafnu firaa mul'ata. Isaa sarara yoo nifi tarii fiyyoota sheshel godha. Namni isaa yoo barbaadu jiraate arkuu danda'a arkee kalaa gafuu danda'a. Nama ganaa dardara nama xiqqaa nama ganaa waa baay'ee dalaguu danda'u. Kanaaf maqaan isaa tokko diriirsaa tokko obsaa tokko araarsaa kan biraa ayyaana tokko Abraham. maal hidhamee maal si fida maal si fidanii maal fida Uummanni si jedhe gabbisi. juusa tokko mee fuutee Amma ture wadaa fi fuule. maal jamma kun Araarsi. Ay Ingiliffaan kata baak. araarsi takkala ani ilmi keessan magaalaa hirnaa keessaan jirjibee Ani ilma keessan magaalaa irraa ni jira. faamiliin kiyya maatiin kiyya barbaaddanii hunda dhabdan hirna dhuftanii na fudhu dandeessanii jiin. Maatiin qaba. Maatiin qaba. Itti baay'ee. Huccuu si bitu? Eeyyee. Bakka huccuu si binneeti? Dhugi gaaraa. Mana shaaworaa si geessanii qaama dhiqattee fataattee dhuftan asuma deebite. Dhugi gaaraa. Kabajamtootaa fi hordoftoota fuula sooshaal miidiyaa obsaa bayaa. Nyaanna. Hangama tiktaakii feesbuukaa fi yuutuubaa jirtanis. Sagantaa yeroo dhiyootti dabarree sagantaa nama sammuu dhukkubsu kunuunsuu faamilii wal garsiisuu alaa galchuuti. Sagantaa keessan keessaa asitti sagantaan gabaabaa nuti amma isinii goone obboleessa keenya kun magaalaa hirnaa jira tarii hoggurti fiyyoota waraabnu faamilii harkanii wal'aanachuu danda'an faamilii isaa fuudhanii yaalchisuu danda'an daandiraa fuudhanii akka yaalchisaniif akka goofataa goonee isaa hojii qabannee keessatti immoo nuti isa kana faamilii wal garsiisuu kaayyoon keenya sagantaa kanaa bakka deemtu hojjennaa obboleessa keenya araarsaan magaalaa hirnaa jira warri isa beektan nuqnamuu dandeessan duwwaa 9-15-11 sadiitti afur diddee lamarratti nuqnamtanii faamilii isaa warqamtan isa fuutanii galchitanii akka yaalchisan. Galatooma jimee. Baay'ee galatooma. Hordoftoonni